Nageenyi Waaqayyo hunduma keessaniif waa baay'atu sanbata gammachuu jecha warroota biyya keessa jirruuf ganama sanbataati. Obboloota keenya ta'ii bakka biraa jiraniif ammootu galgala fudhannaa sanbataati. Karaa hundumaan Waaqayyoon wajjiniin ta'e sa'aatii irratti daqiiqaa irratti nu dabalee yeroo kana kanuuf kenne waa keenya guddaa galateeffannaa. Ammallee irra deebi'ee nagaa koo hafuuraa isiniif dhaamaati. Amma ammoo sagantaa keenya ganama kanaa kee jalqabuu keenya dura. Obboleessa keenya amaanii wajjin kadhataan sagantaa keenya erga isaanii kaaniin booddee kallattiidhaan gara sagantaa keenyatti deebinaa gara kadhataatti deebina. Hin kadhannaa. Afoo kee dhufnaa Waaqa fageennis hin dhoggine Waaqa wanti tokko afoo si ba'uu hin dandeenye. Ceetee bakka jirturraa bakka mara kalaaluuf arguu dandeettu to'achuu dandeettu afoo kee dhufna biyya lafaa irraa yeroo kana kanuu kenniteef teessoo kan kee irra galanni si haa gahu. Ameen. Amma hinnaa maqaa kan kee kaafannu afoo kan keetitti argamnu ni barbaanna isaa lamuu afoo hin deemne bakka sanitti argamuudhaaf yeroo kana hafuurri kan kee inni qulqulluun si biraa dhangala'u sun yaadni kan kee yaada kennaan walii galee dubbii kana booda kaasuuf deemnu irratti walii galteedhaan fudhachuu akka dandeenyu onni hafuura nu uumi. Ameen. Dubbii kan keetiin nu keessatti argame harki kee nu haa masakku gurra kana dhaga'uuf ejjannoo takka murteeffachuu akka danda'an akkuma balbala warra Israa'elii dibde zabana kana hafuura kan keetiin nu dubbiin fedha kan kee haa ta'u. Nu hambifadhu. Baratamee fi miti taamuu waan qabeef si waaqeffannaa kanarratti jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari. Harki kan kee nu haa masakku waan nu gooteef galanni si haa ga'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. 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 Tole, waa keenya guddaa gaarii goonee galateeffannaa waa'ee kadhataatiif obboleessa kennaan Waaqayyo karaa addaa si haa eebbisu jechaatiin. Gara ergaa ganama kanaatti darbina faaruu dhageenye irraa waan tokko akka hubanne nan amana. Oduun dhagaaru haalli keessa jiru baay'ee gaarii akka hin taane namoonni oduun isaanii wanti dhagaamu gurra keenyaaf nagaa akka kennaa hin jiraan rifannaa addaa sammuu namaa keessatti akka oomaaru argineet hin jenne jechuudha. Amma immoo macaafa qulqulluu keessaa akka seensaatti goonee kan ilaalleet hin jennu Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irra yaada jiru ilaala. Akkana jedhaa Waaqayyo ammas anatti dubbatee gara anatti si ergu hundumaa dhaqii wantaan si abboomu hundumaa godhi malee anuusaa hin jedhini. Eenyummaan kan kee ijoollummaan kan kee akkas hin daangesse. Gara addunyaa dhaqi. Waan an godhi siin jedhe godhi. Tokkoffaani gara dhaqi siin jedhe dhaqidha. Lafti dhaquu qabnu lafa qajeelfama waaqaatiin inni iddoo inni dhaqaa jedhe qofa dhaquu kan qabnu. Inni tokkoffaan kana. Lammaffaa waan inni dubbadhaa jedhe qofa dubbannadha. Wanti kunni lamaa wal faana deemuu qaba. Akka namoonni tokkoffaa deemsa lafaatti illee haa ta'uutii iddoo dhaquutti qajeelfama waaqaa gaafatanii qajeelfama waaqaatiin hin taane fedha ofii duukaa fedha ofii giddu galeessa godhate adeemsa akkasii akka ta'e argina. Mee yeroo kanarraa waan tokko akka ilaalu barbaada. Waaqayyo ammas anatti dubbatee gara ani itti si ergu hundumaa dhaqee wanta ani si abboomu hundumaa godhi malee ani mucaadha hin jedhin. Okay, amma lafa dhaquu qabu iddoo lama laallaayu. Lafa dhaquu qabu. Asirratti lakkoofsa 17 irratti kunoo ani har'a akka mandara kellaa dhagaa qabu akka utubaa sibiilaa akka keenyaa sibiila boorrajjii irraa hojjetame akka taatu si godheera jedheen. Akkam si godheera? Akka utubaa sibiilaa akka kellaa dhagaa qabu dallaa dhagaan ijaarame kellaa sibiilaa si godheera jedheen. Akka keenyaa sibiila boorrajjii irraa hojjetameeti akka taatu si godheera. Ati biyya sana hundumaa tokko. Biyya sana hundumaa lammaffaa mootummoota Yihuudaa fi gurguddoota isaanii luboota isaanii fi biyya sana hundumaa ni mormita jedheen. Maaliif hin mormita jedheen? Hin mormita eenyu mormita? Mootummaan illee mormita. Gurguddoota Yihuudaatiin illee mormita. Geggeessota amantiin illee mormita. Amma mormiin isaa eenyu wajjin? Mootota wajjin, geggeessota amantii wajjin. Lafa addunyaa hundumatti ammoo meseejiin isaa ergaan isaa. Lafaan si ergu hundumaa dhaqe jedhee.
Kanaaf mootummoota Yihuudaa fi gurguddoota isaanii luboota isaanii fi saba biyya sanaa hundumaan mormita jedhe. Maaliif hundumaan mormita jedhe? Hundumatu waliigalee waa balleesseera. Hundumatu waliigalee waa balleesse. Maal hundi isaan balleessan? Hundi isaanii waliigalaniiti ixaana waaqa tolfamaa faarsan. Waaqayyo dudda galan. Eeshi. Kanaafi maal jedhaa? Okay. Okay. Dubbii Waaqayyo ammas gara koo dhufee yaa Ermiyaas maal argita jedheen lakkoofsa 12 Waaqayyo eebbisee eeyyi ati dhugama isa argite jedheen. Dubbii Waaqayyo ammas gara koo dhufee maal argita jedheen. Okay, lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo kunoo an saba mootummaa gara bitaa jiran in kaasaa gara dhufanii akka isaan dubbatan lafa kaa waan dibuu qabdu akka diidduun kaayaa isaan ammootu waaqa tolfamaadhaaf akka isaan sagadan lafa kaa hundi isaanii walii galanii jechuudha. Kanaaf Ermiyaas dhaqi jedheen gara isaanii. Dhaqi sidheen gara isaanii waan isaan balleessantu jira. Amma ergaan kan barbaadeetiin jedhu ergaan guddaa barbaadeetiin jedhe dhaqii garaan ergisiin jedhe dhaqii ka jedhu irratti mee Isaayyaas 58 irratti waan tokko laallee achi deebi'ee gara ergaa guutuu amma laaluu barbaadnutti as deebinu. Isaayyaas 58 tokkorraa Waaqayyo hamma dandeessu guddisii dubbadhu malee of hin qusatin sagalee kee akka fiinnootti ol kaasii dhageessisi saba kootti irra daddarbaa isaanii sanyii Yihuudaatitti cubbuu isaanii himi jedhe. Isaan guyyaa hundumaa na barbaaddatu karaa koo beekuu fedhu akka saba wanta qajeelaa hojjetuu fi seera koo isa qajeelaa hin dhiisinitti wanta gochuun isaaniif ta'u beekuu fedhu ana Waaqayyotti dhiyaachuun jaallatu jedha. Garuu immoo fedha koo waan hin barbaadu raawwanna jedha. Kanaaf ol qabii sagalee kan kee iyyi kan jedhu addunyaa hundumattuu ergamaa godhee dhageessise. Amma poointii lama laallee tokkoffaani lafan dhaqisiin jedhe dhaqe. Lammaffaani waan an jedhisiin jedhe dubbadhu. Mee fakkeenyaaf duuka buutotaaf ergaan Kiristoos kenne maal inni? Duuka buutotaaf wangeela Maarqos boqonnaa 16 dhadheeti waan jedhe tokko dhadhee laalleetiin jedhe. Maarqos boqonnaa 16 irratti 16 irraa eessa dhaqaa jedheen maal godhaa jedheen qajeelfama san nullee nuufillee qajeelfamni kennallee isaanii jechuudha. 15 irraa ergasii immoo Yesuus bartoota 11 warra maaddiitti ta'an mul'ate warra isa duukaa warri isa du'aa ka'e kan argan yommuu isatti himan waan bartoonni kun hin amaniniif amantii dhabina isaaniitii fi mata jabina isaaniitii maal ta'e hin beekame jedha. Amantii dhabina isaaniitii mata jabina isaaniitii. Amma amantii dhabuun isaanii mata jabina isaanii wajjin wal qabatedha jechuudha. Ragaa waan dhabaniif himi. Lakkoofsa 15 inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqa. Uumama hundumaatti maal godhaa jedheen wangeela lallabaa jedheen. Uumama hundumaattidha. Uumama hundumaatti. Nama kana nama san ka jedhumi uumama hundumaatti. Uumama hundumaatti maaltu lallaba? Wangeela. Wangeelli maal inni? Wangeela lallabaa. Wangeelli maal inni? Wangeelli oduu gammachuuti. Misraachoo. Eessaa jalqabe? Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa jalqabe. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa maal jedha? Si'i dubartittii gidduutti sanyii keetii sanyii dubartittii gidduutti maal uuma jedheen? Diinummaa buusa jedhee ka'eeti ati mataa irra ejjettaa buufattiin immoo maal goote? Koomees idditiidha. Mataa irra ejjetta jechuun maal jechuudha? Himmoota jechuudha. Himmoota. Wanti tokko mataan isaa dhaame jennaan du'eera jechuudha. Miidhameera bakka mataadha yeroo baay'ee harka fakkeenya harki sirraa citee jiraachuu dandeetta. Lukallee sirraa citee yoo koomees iddi luka sirraa citee jiraachuu dandeetta. Efi macaafni qulqulluun maal jedhaa? Ija lama qabaattanii ka samii dhabdan mannaa tokko dhabdanii tokko galta wayii. Tokko jechuun samiitti ija bal'aa taana jechuudha miti. Waan dhabnullee dhabnee isa wajjin jiraachuu nu wayya. Okay, look. Amma oduun gammachuu asii jalqaba. Oduun gammachuu wangeelli addunyaatti lallabamu isa akka moonu nu godhu kanadha. Oduun gammachuu addunyaan mul'ata uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 dubbisee ga'eet achiin booddee gara fulfimentii yaadni kun itti raawwatu bira dhan.
Sadi kudha shan irraa maal jedha? Ani sii fi dubartittii gidduutti bobattii ilaa jedhaa. Sii fi dubartittii gidduutti maal godha? Diinummaa nan buusa. Sanyii ishee fi sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusa. Inni sanyiin dubartittii jechuudha. Mataa kee hin buruqsaa, ati koomee isaa maal godha? Hin hiddita. Koomee isaa hidditaan kun maal inni? Rakkina irraan geettan dhiphifta jechuudha. Kanarraati. Inni dhiphifta jechuudha. Kanaaf addunyaa keessatti hadha seexanni rakkina dhiphina garaagaraa yoo geesseet hin jedhe kennameeraafi jechuudha. Okay. Amma kana eessa raawwate Kiristoos? Raawwiin kun eessatti ta'e? Wangeela Yohaannis boqonnaa 12. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 30 irraa gad isin dubbisa. 12:30 irraa. Akkana jedha 12:30 irraa. Yesuus immoo deebisee sagaleen kun sababii kootiif iddoo hin taane sabii keessa dhufe jedhee keessa 31 irraa yeroon firdiin biyya lafaa kana ammaa jedha. Yeroon firdiin biyya lafaa kana ammaa jedha. Inni hamaan biyya lafaa kana seerratu amma maal ta'a? Amma gadi gatamaa jedheen. Sabni isaa mo'annaan inni mataa kan kee irra ijjata jedhamee uumaa irra dubbate kun amma raawwatamaa jechuudha. Eessatti? Fannoo irratti. Ani yommuu lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofii kootti maal godha? Nan harkisa. Kanaas du'a attamii du'uudhaaf akka turre tuquuf ture jedha. Kun amma oduu gammachuu nuti gara Waaqayyootti ol harkifamuu kennaati. Oduu gammachuu nuti du'a keessaa bahuu kennaati. Wangeelli addunyaatti lallabamuu qabu dhalli namaa fayyuudhaaf maal gochuu qaba? Fayyuuf maal gochuu qaba jedhee dargaggeessi tokko gaafa Kiristoos gaafatee ture ammallee nullee isa kana Ermiyaasii dhaqe jedheen moototaan illee mormitaa geggeessota amantiitiin illee mormitaa lubootaan illee mormitaa. Sababni isaa luboonni walii galanii geggeessitoonni amantii walii galanii mootummaa wajjin tokkocha ta'anii sirna kufaa tokkocha geggeessaa jechuudha. Kanaaf Ermiyaas isaanii mormita jedhameen. Amma nuunillee ergaa kana addunyaatti lallabaadha kan kenname. Ergaan kun ergaa sirna waaqeffannaa isaanii diiguudha. Ergaa sirna tokkummaa isaanii diiguudha. Tokkummaa amantiif mootummaa jidduutti ijaarame ammallee sirni phaaphaasismii gara addunyaatti as baaru akka morminuuf ergaan wangeelaa jechuudha kan nuuf kennan. Kana jechuun maal inni tokkummaan amantiif mootummaan qabu hin jiru. Nuti dhugaan wangeelaa qofadha kan geggeessu. Wangeela qofa lallabuun qabu addunyaatti. Mata duree biraatii miti. Hadha namoonni mata duree biraa lallabutti seenaan dhumate addunyaan gara boolabbiitti deeman. Mata dureen hadha nu lallabnu wangeela lallabaadha. Oduu gammachuu lallabaadha. Oduun gammachuu kun maal inni? Ka isiniif du'e du'a keessaa isin baraara. Tokkocha ilma Waaqayyooti kan jedhudha. Tokkocha ilma Waaqayyooti kan jedhudha. Baay'ee wangeelli eenyuun ilma Waaqayyooti. Wangeelli ammoo isuma Abiraamitti lallabameedha. Wangeelli isuma eenyuun lallabameedha. Isuma Abiraamiin lallabameedha. Isuma Addaamii fi Heewwanitti Edeeniin keessa lallabameedha. Kana mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti wangeela bara baraa jedha. Wangeela bara baraa. Afaan hundumaatti saba hundumaatti. Gaafa deemnu ammoo mormiin Kiristoos hin qunnameera waan ta'eef nullee hin qunnamu. Jibbamuun Kiristoos hin qunnameera waan ta'eef nullee hin qunnamu. Garuu ergaan nuti qabannee deemnee ittiin jibbamaarru ergaa kamii ka jedhu dubbii baay'ee murteessaa. Miira keenya qabannee deemne moo? Fedha keenya qabannee deemne moo? Akka Waaqayyo nurraa eegutti lafa inni dhaqaa jedhe dhaquudhaaf ergicha qabannee deemneen ergaa baay'ee murteessaa. Kanaaf dhaqaa jedheen. Itti aansee kan jiru Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa kan jiru amma 20tti walitti qabee dubbisa. Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa kan jiru haga 20tti walumaa qabee dubbisa. 18 irraa akkana jedha. 18 irraa. Baay'ee 18 tura 17 irratti yaada 16 gara jijjiirama gubbaatti gara gubbaatti gara Kiristoositti dhufaniiti yeroo isa arganiiti jedhan 11 akkuma kan duraa jechuudha. 11 itti dhufe yeroo isa arganitti maal godhee jedha hin sagadaniif jedha. Hin sagadaniif kana Ingiliffii maal jedha? They worshipped him jedha. Worshipped jechuun maal jedhu? Hin waaqeffatan yookaan ammoo sagadaniif jechuudha karaa biraatti. All right. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarratti maal godhee anaaf kennameera jedheen. Wanti inni kana jedheef yeroo isa baay'een isaa worshippii godhan isaaf sagadan gariin garuu maal godhan? Himmaman. Himmaminaa jedheen. Amma sagaduun keessa maal jechuudha karaa biraatiin? Qajeelaadha jechuudha. Sagaduun keessa qajeelaadha jechuudha. Gariin maal godhan? Himmaman. Gariin sagaduu dinnaan yookaan mamanii jennaan maal jedhee Yesuus? Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarratti anaaf kennameera jedheen. Zed qajeelfama kenneef. Qajeelfamni maal kan jedhudha? Egaa dhaqaa maqaa abbaatii fi ilmaan kan hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedheen. Asirra dubbiin ijoon maal inni?
Cuuphamu jechuun duunee du'aa ka'udha. Kanaaf namni du'ee du'aa ka'u tokko abbaa akka abbaatitti ilma akka ilmaatti hafuura qulqulluu akka hafuura qulqulluutti beekuu qaba. Kiliir bifa ta'e abbaan abbaa ilmi ilma hafuura qulqulluu. Namni lammaffaa dhalachuu barbaadu kana beekuu qaba. Kana beekuu qaba. Kun dubbii murteessaa. Asirra wanti itti daballu hin jiru, wanti irraa arginu hin jiru. Garuu dubbiin baay'ee murteessaan kan namoota jirudha. Waan isaan abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa jedhee. Dubbii kana mee rogattaa xiyyeeffannu. Waan isaan abboome eeguu isaan barsiisaa jedhee. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa maal godha? Isin wajjin jira jedhee. Kanaaf akka dhumaatti guyyaa hundumaa na wajjin jira. Poonti ana mara xiyyeeffachuu barbaade garuu waan ani isaan abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa jedhee. Okay, Kiristoos jalqaba Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:10 akkana jedha. 15:10 Kiristoos yeroo dubbatu akkana jedha. Akkuma abboomii abbaa kootii hundumaa eege. Kana jechuun waan abbaan jedhe hundumaa akkuma maal godhe? Akkuma eege jaalala isaatti qabamee akkuma jiraadhu isinis abboomii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti maal godhan? Qabamtanii jiraattu. Amma qajeelfamni abboomii jedhu kun eenyurraa maddeedha? Abbaa biraa madde. An qajeelfamaa fi abboomii abbaa kootii maal godheera? Eegeera. Jaalala isaatti maal godheera? Qabadhee jiraadheera. Isinillee abboomii koo yoo eegdan jaalala kootti qabatanii jiraatanii. Abboomii jaalala. Mee ergaa tan roganna laala. Amma ergaa Yohaannis bira danda'a. Ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3:22 abboomiif jaalala ol qabsuu barbaade akkuma abboomii jaalala eegdan jedhe san. 22 irraa nuyi waanuma isa kadhannu isa biraa maal godha? Hin fudhanna. Abboomota isaa hin eegnaa waan isa gammachiisuun hojjenna jedha. Abbaa koo fuulduratti waan isa gammachiisu maal godhaa ture jedha. Fakkeenya boqonnaa 8 irratti waan isa gammachiisu hojjetaa ture fuuldura isaatti isa gammachiisaa ture jedha. So abboomota isaan eegnaa waan isa gammachiisu maal godha? Hin hojjenna. Abboomiin sun maal inni? Pointiin guddaan tan. Abboomiin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa. Akka abboomii inni kenneettis walii keessan jaalladhaa nuun jedhudha jedha. Amma abboomiin inni guddaan inni nu kenne maal inni? Maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti maal godhaa? Amanaa. Kiristoos immoo maal jedhe? Waaqayyotti amanaa. Anattis maal godhaa jedhe? Amanaa jedhe. Kun amma oduu gammachuu addunyaatti lallabuu qabnu isa tokko. Maqaa ilma waaqayyootti amanaa. Ilma waaqayyootti amanaa jechuun maal jechuudha? Kiristoos ilma waaqayyo immoo abbaa isaati jechuudha. Amanaa. Akka abboomiin inni kennetti fuudhee keessa maal godhaa? Jaalladhaan hin jedhe. Lakkoofsa 24. Namoonni abboomota isaa eeguu namni abboomota isaa eegu isa keessa jiraata. Eenyuun keessa? Waaqayyoon keessa jiraata. Innis yookaan immoo waaqayyos namicha keessa jiraata. Hafuura inni nuuf kennenis nu keessa jiraachuu isaa nu barna jedha. Amma qara guyyaa hundumaan isin wajjin ta'a kan inni jedhe karaa maal isaati jechuudha? Karaa hafuura isaati jechuudha. Amma addunyaan gara goolabbiitti dhufteetti. Addunyaan hundinuu walii galteeti. Rakkoon waraanaa adda guyyaa dhagamaa jiru. Rakkinni addunyaa guutuutti baay'ataa jiru waan tokko jedhu kun mul'isaa. Addunyaan hundinuu jaalattee jibbitee gara tokko jedhu dhufuuf dirqama akka qabu. Waaqa dhuunfaa kadhachuu hin taane waaqa ofii uumte. Waaqa sirna ofii uumte. Waaqeffachuu. Guyyaa sanbataa ka dhugaa ka waaqayyo kennu hin taane guyyaa ofii sanbata jettee. Kanaaf rakkoon addunyaa guutuutti uumamaa kun waraanni asiifachi biyya keessaa biyya alaati. Alaayinsi jireenyaa beelli. Rakkinni guyyaan dabalaa deemaa waan tokko tokko ariifachiisuuf deemaa. Sababa labsiin guyyaa dilbataa ittiin ba'u keessaa inni guddaan gaafii namoota baay'ee waan ta'eef jedha. Inni kun ammoo globalization sirna wal fakkaataa uumuudhaaf. Sirna wal fakkaataa akka uumaniif maaltu nama taasisa? Fakkeenyaaf koronaan gaafa addunyaatti gadhiifame addunyaan hundi haala qilleensa keessa jirtu iddoo jirtu irratti hundaa'ini sirna tokko caan gaggeeffame. Hunduu maaskii godhate, hunduu wal sodaatu, hunduu kana ta'e. Haaluma qilleensaa irratti beesilaa garaagarummaa qabaata. Haaluma qilleensaa irratti silaa garaagarummaa qabaata. Kun maal mul'isuu barbaade? Ergaa wal fakkaataa isa tokko addunyaa guutuu dabarsuu akka danda'amu. Amma immoo waraanni asii fachiin deemaa. Israa'el Iraanii wajjin, Raashiyaan Yuukireenii wajjin, Ameerikaan kan biraa wajjin wal sodaachisu, Hindillee ammallee biyya biraa wajjin nukulaara irratti wanna godhataadhaan, tireening godhaadhaan, Tarkillee qophii hunduma godhaa. Biyyoonni hundi nama humna waraanaa qaban agarsiisuudhaaf waan qabu hunda gabbaasaa jiran. Maaltu ta'a? Waaqa irratti hirkachuu caalaa humna ofii irratti hirkachuu.
Zeen ammallee falli ta'u fala waaqa jedhanii maqaa waaqa biraati. Kakaleetti kan godhan jechuudha. Kanaaf amma nuti lafa hundumaa dhaquu qabna. Ergaa wangeela mootummaa addunyaatti lallabuu qabna. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 maal jedha? Wangeelli mootummaa kuni addunyaa hundattuu lallabamaa. Achiin booda xumurri dhufa jedha. Nuti xumura addunyaa ariifachiisuu qabna. Akkam goone wangeela mootummaa addunyaatti lallabuudha. Wangeelli maal inni? Ilma waaqayyooti. Wangeelli. Ilma isaa kana yeroo natti mul'ise wangeela waa isaa akka lallabu jedha. Kanaaf nuti oduun gammachuun nuti lallabnu Kiristoos Yesuus ilma waaqa jiraataati. Du'a isaatiin jireenya arganne. Akkuma waaqayyo du'aa isa kaase isa wajjin nullee nu kaasee mirga abbaa nu teessise. Raaddaatiin namoota deebi'ee dhufuusaa eeggan. Garaan keessan hin raafamin jedha wangeelli. Dhiphinni amma rakkinni gara addunyaa guutuutti akkana ta'u kanaan addunyaan shibbirooftee mana hundumaa namoonni maaltu ta'a laata garamitti deemna akkam ta'a. Maaltu addunyaa fixa laata nuuf ammoo oduun gammachuun garaan keessan hin raafamin. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Kan itti amanne dabalatee beekuu qabna jechuudha. Akka garaan keenya hin raafamne kan nu godhu sibiraa gara eenyu deemna. Sibira jira dubbiin jireenya akka jedhu kan nu taasisu ati qulqulluu ilma waaqa jiraataa akka taate beekneerra amanneerra. Kante ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ ይሄው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምነናል አውቀናል። ስለዚህ ለዓላማ ሄዳችን ዋና ምክንያት እሱ እንደሆነ ማወቃችን ነው ማለት ነው። ይህን ነከን የተቤው ገነ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ጃላ ኮስ ጃታ ይሰገድ እንኩን ወንጌል ዮሐንስ በቆና አፍሩ ወጂ ወል ብረቀበል ገራን ጌዘን ራፈሚ ዋቀዮት አመና አነቲ ሰመና ረኪናን እዶን ሶቾይና ኢፒናን እዶን ሶቾይና ቆፈ ዋን ከነ ብርከኔ ፈዳ ዋቀዮት አመኑ አነቲ ሰመኑ ሰውምኒሳ አነኑ ዴቢያ እዶስ ሊቆፔስ ለፋንጅራ ሲኒ ሰከጅራተኒ ከናም ነጋ ኮ ሲኒ ከነ ከነ ጀደፍ ከን ነጋ ኪ ሲኒ ከን አመ ነጋ ከነ ከዱኛ ተለለቡ ከም አዱኛ ነጋን እንጆ ነጋን ብሩሌ ነርገው አመ ዋን ተኮ ትጀር አመ ፈከነ በራራ ዋድ ያቴር መስከረቢ አኩማ ገን በርኩን በረከሲ በረከን ጨብ በረከኒ ለቀዳት ቢዝነስ ይጎራ ተነምኒ ወማ እንጁ ሀገ ዱፋቲን ጎፍታ ክርስቶስ ዱፌ ወንቶኒ ሁንድሩ ገራ ዱማት ዱፈኒ ፊ ኦቦሎ ተኮ ወንቲ በረሚሻ በረሰንጀ እንጆ ሰበብኒሳ ጭኒንሱ ረጅራ ዳውምሳን ጡሙራ እነን ዱፉ ጎፍታ ክርስቶስ ዲንጎለባ ጎረማ ይቱ ከናፍ ገልገለ ገነመ ከና ኤርጋን አዱኛፍ ኑቲ ለለብኑ ክርስቶስ ዱፉዳፍ ያቴራ ኢጀኬሰን ገራ ሰሚቶል ካሳ ዱጋስ በቆና ተኮ ዲደሚ ሰደረቲ ወራኒን ባያታ ረክኒ ገማኒ ዱፋ የሮ ከነሞ አከስ ጎዳያ ኢጀኬሰን ገራሚቶል ካሳ የ ገራፍ ሰሚቶል ካሳ የ ሰውኒ ሰማን ዋንቴሩ ፉሪን ኬሰን ኒያቴራ ከናፍ ኤርጋን ገነመ ከና ገባብሲያ ሱመቲ ጎለቢት የሮን ፊዱ ለፋን ደቃ ጀደ ደቃ dubbi an dubbadha sanin jedhe dubbadha. Kanaaf wangeelli nuti lallabnu wangeela isa Kiristoos jedhe qofa. Bakka Kiristoos gaar akka waldaatti ammootu Bible in the Bible alone macaafa qulqulluu qofa. Wanni jedhe kana lallabu lafa inni dhaqaa jedhe hundumaa immoo dhaqu. Sodaa malee jechuudha. Iyyaasuudhaan akkuma jedhan waan ati jette hundumayyuu goona waaqayyo akka Musee wajjin jiraate wajjin illee malaa godhu haa jiraatu. Kan mirkaneeffachuu qabnu eenyu xamanneerra eenyu qabannee deemarra kanaaf dhugaa qabanneen addunyaa warra raasan akka taanu waaqayyo hunduma kennayyuu nu haa gargaaru kadhageenne nuuf haa eebbisu jecha kadhata gabaabaa godhee golabaa achiin booddee yaadota jiraatan irratti itti deebina gidduudhumaan kadhata godhannee sagantaa ammaaf qabnu gidduudhaan gabaabsa. Toleen kadhannaa guddaa si galateeffannaa ulfina addaan fo'ame si dhiyeessina abbaa keenna. Gara dhaqaa jettee hundumayyuu dhannaa waan ati dubbadhaa jedhee hundayyuu dubbanna maal qabatee akka dhufu ammootu si qofatu beekaa nu ammoo sitti maxxanuu kenna qofa akka adda baafannuuf ati nu gargaari. Ari'atamuun dhibbamuun rakkachuun dhufuu danda'a garuu waan tokko addaan baafannaa ati nu wajjin taanaan karaa hundinuu karaan ati irra jirtu moo'insaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Ameen. Afaan yeroo keenya irratti ati moo'i guyyaadhaa keessatti eebba keetiin nu wajjin ta'e maqaa tokkocha ilma keessatti biyya alfaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Amen. Ameen. Amen. Eebbifama jecha tariitii yaada waan amma kaafne irratti bifa gaafiitiin illee ta'uu yaada dabalataati yoo jiraate itti dhufuu dandeettu. Muuteera jirtaamu muuteera kaawwadha. Kayyam. Yaa abboomamu
Kiristoos deebee darasootatti mul'atee akkuma abbaan koo na erge anillee isin ergaa yoo inni jedhu argina. Naannoo san biratti taatee jajjabdutu godhameera. Ilmi namaa qaqqabee keessatti ilaalle kaadhatti dogoggoraa. Keessattuu hafuura qulqulluu wal qabatee jechuudha. Asirratti ammallee yoo barsiiftu adda bahee yoo hin deemne namni waan biraa fakkaata. Fakkeenyaaf namni cuuphame tokko qajeelchee wanti inni dubbachuu qabu Maatewos 28:19-20 rakkaafti yoo dubbatte. Abbaa akka abbaatti, ilma akka ilmatti, hafuura akka hafuuratti yoo hubanne hin cuuphamne rakkoo keessa jira barsiifata jedhootu kaayame. Barsiifata jedhutu afaan kee irraa bahe. Ni hubadha. Garuu maal jechuudha? Abbaa akka abbaatti hubanne, ilma akka ilmatti hubanne, hafuura akka hafuuratti hubanne. Adda mul'atu akkasii hubanne. Adda baasaa jirra moo maal jechuudha? Maal jechuudha? Adda baasaa hin jirru. Namni sana fudhatee rakkanne. Atillee kun abbaa akka abbaa fudhaa, ilma akka ilma fudhaa, hafuura akka hafuura fudhadhaa hojjette adda baasaa hin jirtu. Gaafiin kiyya kana. Gaafii baay'ee bareedaadha. Gaafii baay'ee bareedaadha. Abbaan akka abbaatitti ilmallee akkuma ilmaatti hafuurri qulqulluun akkuma hafuuraatti fudhachuu. Hafuurri hafuurumaa abbaan illee abbamaa ilmillee ilmu. Akkasii fudhachuu qabna. Maal jechuudha mee adda baasidha. Yaada baay'ee bareedaadha. Akkana jedhama caanni qulqulluun. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa. Akkuma abdiin waamicha isin itti waamamtanii tokko ta'e dhagni tokko hafuurri tokko. Kanaaf hafuurri dhagna hin qabu. Hafuurri hafuura dhagni dhagna. Dhagna tokko jajjara. Hafuurri tokko jajjara. Dhagni sun biyya lafaa irratti waldaadha. Kanullee qaama taane jechuudha. Waaqummaa irratti mootuu abbaa irraa qabee morma isaati. Mee ilaalla waa hundaafuu. Gooftaa tokko jajjara. Gooftaan hedduu miti kan jiru. Gooftaa tokko jajjara. Amantiin tokko gooftaa ka gooftaatti baasuu qabda. Cuuphaan tokko, cuuphaan illee tokko. Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokkochaa inni waan hundumaa irra jira, waan hundumaa inni hojjetaa iddoo hundumaa jira. Kanaaf waan hundumaa irra jiru mataa akka ta'e sun inni abbaa jechuudha. Karaa biraatiin abbaan manaa mataa haadha manaati. Kiristoos mataa waldaati. Waaqayyo mataa Kiristoosiiti. Amma chanii kana jidduu kabraa kan jiru hin jiru. Waaqa tokkocha jira. Waaqaaf nama jidduu ammoo jidduu galeessa ka ta'e nunni. Gooftaan tokko jajjaba. Innillee Kiristoos Yesuus isa namatee mul'ate. Kanaaf abbaan abbamaa ilmi ilmuma isa abbaa irraa dhalate san jechuudha. Isa tokkummaa abbaa wajjin aniif abbaan tokko ka jedhe san. Eeshi maaliin tokko taana ree? Fakkeenyaaf maal jedhaa? Akkuma aniif abbaan tokko taane isaanillee maal taaniif jedha. Tokko haa taaniif jedha malee akkuma nu sadiin tokko taaneef hin jedhu. Kiristoos yeroo dubbata. Akkuma sadan tokkummaa tokko taan isinillee tokko ta'an jedhu. Barreeffama arginu. Dhugaadha waan ajaa'ibni. Barreeffama sarara maal jedhanii barreessanii jiranii? Akkuma aniif abbaan tokko taane isinillee tokko ta'a ka jedhu kan akkuma sadan tokkummaa tokko ta'an nullee tokko taana jedhanii barreessanii jiran. Warri tokko. Maalirra barreessu? Barreeffama waa'ee waaqummaa ibsuudhaaf namni barumsa barsiisanii sammuu kana raabsaa raawwii irra. Yaa Rabbi. Tokkummaan keenya akkuma tokkummaa baay'isuu barnoota sanbata illee jidduu dhiyaatee ture. Yoo iddoo isaa dachuu baadhee tariitii booddee yoo argeef maarki godhee kaa'ee ture mee nan barbaada. Tole waan hundumaafuu tokkummaan keenya kan akka inni ka akka abbaa fi ilmaati. Kana jechuun abbaan abbaa ilmi maali? Ilmuma. Gaafiin jiru maaliin tokko ta'aniidha abbaaf ilmi. Fakkeenyaaf tokkummaan keenya ergaa Yohaannis irra maal jedha? Ergaa Yohaannis tokkummaa tokko sadi irratti isin wajjin tokkummaa akka qabaataniif isa arginee fi isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya inni wajjin abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Kanaaf abbaan abbaan ilmi maali? Ilmuma. Maaliin tokko taanaadha wanti guddaan. Asumarratti Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 3 akkana jedha. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa jedha. Hafuurri qulqulluun kan ittiin tokko ta'an jechuudha. Kan abbaaf ilmi ittiin tokko ta'an, kan ullee tokkoon ittiin ta'an, kan Kiristoosii wajjin illee tokko ittiin ta'an. Tokkummaa walii keenya wajjin tokko. Kiristoosii wajjin lama. Kiristoos illee abbaa wajjin nu wajjin illee. Liinkiin qulqulluu jedhamu. Qulqulluu waaqa abbaa. Qulqulluu ilma waaqaa. Qulqulluu ergamoota qulqulloota. Qulqulloota warra Kiristoosiin qulqullaa'an. Kun hundinuu hafuura qulqulluu hafuura tokkoon gaggeeffama jechuudha. Sirni xuraanoo ergamoota xuraa ergamoota isaa warroota kanaan gaggeeffaman ergaa kana fudhatan hundinuu maaliin gaggeeffamu? Hafuura xuraa'aan gaggeeffamu. Kanaaf hafuurri dhugaa ka ilma waaqaa nama taasisu hafuura qulqulluu karaa ilma isaa gara namaatti dhufe qofadha. Hafuura ilma isaa garaa keenya keessatti erga jedha. Hafuura ilma isaa yoo fudhanne hafuura qulqulluu akka qulqulluutti fudhanne jechuudha. Hafuura biraa fudhanne jechuudha. Soorsiin isaa kan biraa akka ta'e. Soorsiin isaa kan biraa akka ta'e. Kanaaf abbaan abbama ilmi ilmuma ilma abbaati ka eenyu akkamitti ilma ta'e abbaa irraa akka dhalate uumama Qolaasiyaas 1:5 irratti uumama hundumaa dura maal ta'e jedha dhalate jedha
Eenyurraa abbaarra. Hafuurri abbaan karaa ilma isaa gara keenyatti ergisan. Kanaaf abbaan abbaan ilmi ilmu hafuura qulqulluullee hafuuruma qulqulluu abbaan karaa ilma isaa nurra dhangalaasa. Anjirma wayiiti jedha Kiristoos. Isin immoo maal kiyya jedha? Damee kiyya jedha. Dameen jirmaan ala waan biraa bakka tokko iyyuu fudhatu. Jirma keessa fudhata waa hundumayyuu. Jirma tadhachitee kenna maal ta'eera? Du'eera. Kanaaf jireenya isa keessa dhufa jechuudha. Jirma keessa dhufa jechuudha. Kanaaf nuti hafuura qulqulluu jireenya ka fudhannu eenyuun keessa? Kiristoosiin keessa. Kiristoosiin ala ka dhufu wanti hundinuu Kiristoos ala ka dhufu hundinuu sirrii miti jechuudha. Hafuura qulqulluu sirrii miti sun hafuura qulqulluu kan jedhamee maqaa hafuura qulqulluutiin waaqa biraati sun. Waaqa biraati. Kanaaf kiliirilii abbaa mataa ka ta'e Kiristoosiin giddu galeessa namaaf waaqa jidduu jiru ka ta'e abbaan karaa ilma isaa hafuura qulqulluu nurratti dhangalaasa jennee abbaa ilma hafuura qulqulluu akkuma barraa'etti fudhachuu qabna jechuudha. Yoo akkas hin taane hin cuuphamneeyyu. Fakkeenyaaf cuuphamuun maal gochuu qabna bitoo? Hojii ergamoota boqonnaa 8 irratti akkuma hundi keenya iyyuu beennu kana deemaan Itoophiyaan suni bishaanitti dhufee jedhee maal jedheen akka hin cuuphamneef maaltu na dhooggaa jedheen. Filippos akka jedhee yoo amante hin cuuphamtaa jedheen. Maal amanee? Wanti ana amane jedheen Kiristoos ilma waaqa jiraataa akka ta'e amaneera jedheen. Kana jechuun waaqni jiraataan abbaa Yesuusiti jechuudha. Kanaaf namichi kun maal amaneera? Abbaa akka abbaatti amaneera. Ilma akka ilmaatti amaneera. Kan akka mootuuf kan isa gargaarsu hafuurri isaa hafuura waaqa wajjin walii galeeti. Hafuura qulqulluu fudhateera? Eeyyee kiliirilii. Kanaaf namichi maal ta'u cuuphamuurraa wanti dhoggu hin jiru jedheen. Kiliirilii hubateera waan ta'eef hin cuuphamee zeen hojiin dhumatee jiru. Akkasii hubachuu qabnadha. Ergaan eebbifame. Eebbifame tibbuu isuma tana haa dabaltuu fi wannuma amma akka waan dhiibbaa fakkaatee mana keenya keessa mul'ate jiddittuu angilii lamaan tanatti fottosuuf seexanni nama yaale. Akka waan namni hafuurri hin jiru jedhee amanaaruu fakkeessee soba dhugaa 99 itti daa'uun soba takkatti amantii keessatti hunduu soba jedhee amanaan. Isa tana jalaa sharafee hafuurri hin jiru jedhaan ka jedhu geessuuf yaalii godhe. Lakki namni kana adda baasee hubanne guutuu miti hin cuuphamne jechi jedhu dhugama. Akkuma tuu jette asirratti illee garuu hafuurichi jiru hafuurri hin jira dhugaa. Hafuurri jiru kanuu hafuuruma waaqaati. Isi tanaaf gurra akka kennanii barbaada waanni. Kiristoos illee ilma waaqaa yoo jedhan waaqummaa irraa ka'aa jiraatinaa jedhee naara. Which is namni gara laafeyyiin illee jira akkasi qobatanii akka sodaatan. Garuu dubee kan illee dhugaa kana kadhosaara hin jira. An akkasitti amanaa. Barsiifata irraa akka ka'e gara laafeyyiin homaa hin beekne jira. Kiristoos ilma waaqaa ta'uu irraa mulqanii namoonni hin barsiifne mana kadhaa keessa jira. Kana duruu beenna jedha namni gargarii ibsamuuf. Kana duruu beenna dhuga. Garuu beenneen jirru akkasii. Isa kana beekuu nu gaafata. Inni nama hambisu kan waadhi tokkochi jira. Eessa barsiifame barumsa kana maaliif ibsumna waggoottan 30 darban manuma kadhaa keessa turre. Kafaa ka'aa. Ol ka'aa laafaa achuma keessa turre. Waadhi tokko jira. Nama waaqa jidduullee gooftaan tokko jira jedhee eenyu barsiise barumsa kana. Yoom dhaloota barsiisa. Har'a namni dhaloonni baay'een baay'ise gabaabsuun narra ture. Dhaloonni baay'een mana kadhaa adda addaatti citee Kiristoosiin bakka buufatee haga si'ilii sagaduu kagaye. Kiristoosiin bakka buufatee abbaa gatuu kagaye gargariin. Kiristoosiin qofa ol kaasee abbaan irraanfatee jira mana kadhaa keessatti. Icitiin kun jiru maali? Uduu Kiristoos abbaan mataa kiyya jiru. Uduu abbaan inni ilma kiyya isa dhagaa jiru. Uduu hafuura ofirraa baafatee kenneef jedhu dhaloonni dhagaa'uu dide jechuudha. Kanaaf abbaa akka abbaatti yoo jennu, ilma akka ilmatti yoo jennu, hafuura akka hafuuratti yoo jennu, keessattuu dhimmi hafuura addaan bayoo duun taane kanaan jedhee irraa bu'a. Namni rakkatee jira. Karaasuu iffe haalee baachoo jecha jettu tana ammaaf gurra kennuu dide namni. Wayi dagalee bayee akka mukaa kan itti afuufee waan isa bira dhaabbataaru wayi. Ati dhaqimee gargaari jedhee akkuma abbaan koona erge deebee isin ergaa jedhee kudha gamirratti akka ta'e hin beeku kan manfasuu ifa lebbaba jedha kitaaba wangeela Yohaannis hafuuruma ofiirra. Kanaaf dubbiin tun garaa nu haa nyaattu jechuumaa fi akkuma jirutti beekuu qabna amanuu qabna jechi jedhame dhugaa Waaqayyo isaa eebbisu tanuma dabaluu. Baay'ee gaariidha. Eebbifamni kunoo eeruun ati jettee kunooti
wangeela Yohaannis boqonnaa 20-21 irraa Yesuus ammas itti dabalee nagaan isiniif haa ta'u jedheen isaanii jedhee abbaan akkuma na erge anis immoo isin ergaa jedhee isaanitti dubbate. Kana jecha hafuura isaanitti baafate hafuura qulqulluu fudhadhaa jedheenyi. Kanaaf akkuma abbaan isa ergetti inni illee nu ergee jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 21 fi 22. Eebbifamaa yaadaa. Eebbifame dubbiin tuni du'ee du'aaga ka'eemi. Eeyyee. Kennaa inni jajjabeessaa isinii kenna jedhee aguma du'ee ka'eemi du'aan dura. Inni wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irra jira uduun duune duradha sun. Uduun duuneen dura jajjabeessaa isinii kenna jedhee soo haga du'ee du'aa ka'een booda ifaa lebbaachoo manfas quddusuun himsattaa jedhe. Wayi manfas quddusuun tokkotti majjiraami. Keessumaa guyyaa beendamtee kennamallee kanuma. Waaqayyo isaa eebbisu kanuma dabaluu fi eebbifamii wangeelli isa kana dhugaadha akkuma Waaqayyo nu barsiise eebbifama kanuma dabalu.